Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo warri haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii ta'aa mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa seen gadhiisuu akka dafee isinitti qaqqabu gochuun dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii laayikiidhaanis sheeriidhaanis kan na jajjabeessitanii hundumti keessanii hedduu galatoomaa. Egaa har'a kan isinitti agarsiisu akkaataa dhadhaa biyyaa baanee biyya alaatii warra jirruudhaa fi akka biyyatti fakkeessinee attamitti akka baqsinu isinitti agarsiisa. Akka argitanitti dhadhaa kan ashaboon qabaanne kunooti paawundii 4 qaba. Paawundiidhaan kan lakkoofne immoo kiiloodhaan warra lakkooftaniif immoo kiiloo 2 hin guutu kiiloo 1 fi 800 almost kiiloo 2 ta'uudhaa fi giraamii 200 haafanii jechuudha. Egaa amma maalan godhaa kana harragaa kamisa galgaladhaa. Ani kan hin baqsu sanbatan baqsaa sanbata guddaan baqsaa. Maalan godhaa akkuma jirutti halkan tokko irraa laastikii isaarraa irraa gateetanii biradistii keessa kaayetanii nan busha. Kan akkasiin godhu ibiddarra godhu hin barbaadu. Maaliif seetanii ibiddarra seen godhu na jalaa shaggatee na rakkisaa wanta na rakkisuu fi akkasumatti nan bushaanii borga nama walaa garra gamma kamisadha. Jimaata wal argina jechuudha. Kunooti amma jimaata ganamadha aanaa fi kunooti akkuma jirutti ergan bushee booddee kana fakkaata. Egaa akka baqoteera jechuun firiijii keessa wanta turee fi room temperature maanii akka wal gadhiisuun godhee jechuudha. Akka argitanitti kana fakkaata. Argaa lama bojjitoodhaan seen tuqu argitanii baay'ee laafeera. Egaa halkan tokko erga bulee booddee kana fakkaata. Egaa amma hawaaja ittan naqaa. Hawaaja yookiin qamamii ittan naqaa. Qamamii maal ittan naqaa seetanii fallaana isa guddaa tokko hawaaja kanaan dura qopheesseera. Hawaaja description box irra isiniin kaa'a. Kan dhadhaa baqsuudhaaf kan ta'u hawaaja qopheesseera. Viidiyoo hojjedheera description box irra isiniin kaa'a achi ilaala. Akkasumas fallaana shayii tokko kusaayee yookiin kosarat isa tangoodha. Egaa isa Amazon irraa hin argattu. Isas kusaayee yookiin kosarat eessa argannaa yoo jettanii description box irra isiniin kaa'a. Amazon irratti egaa hin argattu. Afaan Ingiliziitiin egaa liipiyaa absiinikaa jedhama. Achirra hin argattu egaa Amazon irraa. Amma egaa sirriitti egaa nan sukkuuma. Akkasumas immoo mana gabaa naannoo keessan yoo jiraate gabaa warra biyyaa yoo jiraate achis hin argattu. Egaa sirriitti egaa akkasitti sukkuumne guyyaa 3 amma egaa jimaatadha. Jimaata ganamadha. Sanbata guddaa ganama nan baqsaanii. Kanaafi akkasitti sukkuumee nan kaa'anii egaa akkas kan hin godhu maaliif seetanii egaa sa'a yookiin loonni biyya kanaa wanta nyaatanii egaa akka biyyaa miti biyyaa wanta nyaatanii waan gaariidha. Kanaafi dhadhaan isaanis hin mi'aa. Nama Finfinnee ani egaa Finfinnee keessan dhaladhee naannoo Finfinneetti dhadhaa shanoon baay'ee jaallatamanna. Maaliidhama shanoo keessa loowwan yookiin sa'achi jiranii baay'eessaa xoosinya nyaatu. Kanaafi dhadhaan isaanii gaariidha jedhama. Egaa hin beeku egaa dhugaa ta'uusaa sobas ta'uusaa hin beeku garuu dhuguma wanta nyaatanii dhadhaasaa gaarii godhaanii. Kanaafi akka biyyaa akka fakkaatuu fi qabamii yookiin hawaajadhaan sukkuumeetanii nan kaa'anii achi guyyaa 3 nan kaa'anii egaa har'a jimaatadha isiniin jedheera. Amma sanbata guddaatti nan tursanii kan akkasiin tursu immoo akka xinnoo ishee akka bishaatutti.
Dhadhaan biyya kanaa baay'ee intanaadha baay'ee lagaadhaanna akkuma ituu xinnoo lafan kaa'in yoo baqsitanii waa tokko hin jedhu bishaanidhaanna yoo ittoo irratti yookiin waxii irratti akka xinnoo dhaga'amu yoo barbaaddanii xinnoo ishee guyyaa 2 guyyaa 3 haala kaa'uu sirra jira jechuudha akka bishaatutti amma gaa qixeessitanii nam bishaanii guyyaa 3 har'a akkasiniin jedheetti jamaadhaan ana bira amma sanbata guddaatti nan tursaanii egaa sanbata guddaa walaa garraa guyyaa 3 booddee nan deebi'a qadaadii nan kaa'anii. Tole gamma har'a sanbatadha kunooti dhadhaan akka bukaawuyyuu ta'eera laala fooliin isaa baay'ee gaarii ta'eera akka bishaachus ta'eera amma gaa nan baqsaanii gaa hawaajattan dabalummoo sinittiin agarsiisa kunooti hawaaja amma kan ittan dabalu akka argitanitti jijimbilaa fi qullubbii adii kan walitti daakamee xinnoo ishee fal'aana shaayee walakkaa akkasumas immoo kusaayee xinnoo ishee fal'aana shaayee yookiin shoorbaa tokko akkasumas irdii kun immoo hawaaja kan dhadhaatti baqsanii kanaan dura kan qopheessedha akkasumas oogiyoo yookiin kororimaa xinnoo ishee irratti nan firfirsa amma gaa baqsuu nan jalqabaa akka argitanitti ibidda koo nan bobeessaa dhadhaan biyya kana immoo ibidda hin danda'u. Ibidda wanta hin dandeenyee fi baay'ee loo irratti kaa'uu qabdu loo irraan godhee amma gaa baqsuun jalqabaa. Egaa hawaaja koo immoo ittiin daddabala. Amma gaa hawaaja isaa yookiin qamamii isaa dhadhaatti baqsanii fal'aana shaayii tokkoon godhee kun immoo kusaayee yookiin kosaratti isasittan dabalee akkasumas immoo irdii ittiin dabalagaa. Irdii gaa durri yoo akkoon kofaa gaa bara akkoo kofee hin naqamaa ture. Akkoon koo yeroo hundumaa hin naqu. Gaa amma gaa immoo si'an guddadhu immoo hin hafe natti fakkaata garuu irdiin fayyaadhaa fi faayidaa guddaa qaba. Kanaaf irdii naqachuun baay'ee gaariidha. Kanaaf amma irdii kottan naqadhaa isa dura immoo maalittan godhee fal'aana shaayee walakkaa isaa xinnoo ishee qullubbii adii fi jijimbila kan walitti makamee daakame isattan naqee egaa sirriitti egaa nan chochoosaanii tole egaa kun akka argitanitti egaa baqaa jira egaa chochoosuu qabna egaa jallis akka nu jalaan qabannee akka nu jalaan gabannee chochoosuu qabna egaa urgaansaa basmaamitu abgaayitu addana jirattanii egaa na bira jirattanii urgaansaa isiniin qaqqabu malee manni koo akka jirutti bakka hawaaja isaa wajjin baay'ee urgaa jira. Egaa xinnoo ishee si danfu amma maalittan dabala oogiyoo yookiin kororimaa xinnoo isheettan dabala. Hin barbaachisus garuu ani oogiyoon akka baay'ee xinnoo akka dhaga'amu fedheetanii kan itti naqe dirqama miti. Already hawaaja dhadhaa san qopheesse keessa jiraayyuu garuu akka caalaatti immoo akka dhaga'amutti itti naqee egaa chochoosuu qabna akkuma sila siniin jedhetti egaa dhadhaa baqsuun maayinni egaa maal gochaa jirraa seetanii dhadhaan si'a baquu dhadhaanii uumama isaatiin bishaan qaba. Akkasumas solid parts adonno afaan oromootiin maal akka jedhamu solid parts qaba akkasumas immoo dhadhaa qulqulluu
dhadhaa qulqulluu qaba. So amma dafqe kuni bishaan isaati. Amma dafqi isaa fixutti tursuun irra jira. Bishaan isaa fixachiisaa jirra jechuudha. Achumaan immoo xurii isaa irraa hin baasnaani. Egaa pure faatii yookiin dhadhaa isaa pure dhadhaa isaa baasaa jirra jechuudha. Kana gochuun immoo dhadhaan akka yeroo baay'eedhaaf akka turu nu gargaara. Akkasumas immoo si'awaatti toshinu ibidda danda'a. Faayidaan isaa kanadha. Egaa amma nu qaqqabaa jira, dafqa isaas fixachaa jira. Egaa akkasii isiniin jedhee dafqi isaa kun bishaanidha. Isa fixachiisuun nurra jira. Akka argitanitti dhadhaa qulqulluun ba'aa jira. Amma almost qaqqabeeraadha. Tole egaa akka argitanitti amma ibiddarra baasee kunootii dafqa isaas fixee kana fakkaateera. Dhadhaa kuulii fakkaatu kunootii ba'ee amma nan calalaanii calaliirra godheetanii carqii qabdu taanaanii carqiidhaanis calaluu hin dandeessu. Ani egaa kanaan hin calalaa. Suuta jechaa akka xuriinsaa sagajjallaansaa akka koosiinsaa akka hin galle suuta jechaa irraan calalaa jechuudha akka argitanitti. Akkuma isiniin jedhetti fooliinsaa yookiin urgaansaa baay'ee gaarii ta'eera. Egaa amma waan hundumaa calalutti yeroo na jalaa fudhataa viidiyoon isin dheerataa. Ergan fixee booddee immoo walaa garraa jechuudha. Na eega. Tole egaa akka argitanitti kana fakkaateera calalee fixee kana fakkaateera baay'ee gaariidha. Dhadhaa gaariidha akka biyyaatti fakkeessinee toshineerra. Koosiinsaa immoo yookiin xuriinsaa kunooti kan keessaan baasee egaa kana firiijii keessa kaa'ee si'an barbaadu keessaa baasee nan fayyadama. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabskiraayibii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo argarrutti nagaatti.